Yooyaa harka furii akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduu ijooti. Oduu ijoo har'aa kan isinitti himu aan Usmaan Baay'ooti. Haati warraa obbo Sisaay Baqqalaa sababa mootummaan akkaawuntii baankii irratti cufeef wal'aansa gahaa dhabuun du'aan addunyaa kanarraa boqatte. Obbo Sisaay Baqqalaa namoota gaafa gaggeessaa reeffa Hacaaluutiif mana banii humnoota mootummaatiin ukkaanfamanii hidhaman keessaa tokko yoo ta'u, boodarra manni murtii mirga wabii maallaqaatiin hidhaarraa akka ba'uuf ajajus dhiibbaa poolisiitiin Sisaay osoo hin hiikamin hafeera jedhan maatii isaanii keessaa namni bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti hime tokko boodarra lakkoofsa herreega baankii hidhamaa siyaasaa obbo Sisaay Baqqalaa akan sochoonni taasifamuun maatiin nama kanaa rakkoo hamaaf saaxilamee tureera. Haati warraa obbo Sisaay Baqqalaa aadde Xajjituun nama dhibee kaansarii dhukkubsachuu yeroo dheertuudhaaf gargaarsi yaalaa taasifamaafii ture yoo taatu sababa mootummaan herreega baankii abbaa manaa isii jalaa cufuun maatiin waan ittiin jiraatuu fi aadde Xajjituunis qarshii ittiin dawaa bitattee yaalamtuun dhabuun dhukkubsachaa erga turteen booda guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa darbitee jirti. Obbo Sisaay Baqqalaa wayitii ammaa eessatti hidhamee akka jiru hin beeknu jedhan abbaan isaa obbo Baqqalaan Sisaay du'a haadha warraa isaallee dhaga'ee hirmi baafachuu carraa hin arganne jedhan. Obbo Sisaay abbaa daa'ima tokkoo tangana tokkooti jechuun kan dubbatan abbaan isaa aadde Xajjituun daa'ima dudduu tanarraa yaala dhabuun guyyaa kaleessaa lubbuun isii darbitee jirti jechuun miira gaddaatiin dubbatan. Sirni awwaalchaa haadha warraa Sisaay kan aadde Xajjituu guyyaa boruu raawwatamuuf akka jirus maatiin himaniiru. Irreechi baranaa miira tasgabbii fi nagaatiin akka kabajamuuf foolleen gadaa Oromoo ibsa baaseen beeksiseera. Foolleen hojii isaa inni guddaan sirna naamusaa fi tasgabbii naannoo eegsisuudha. Foolleen nama aadaa cabsee nama nagaa naannoo booresse nama sirnaa fi duudhaa irraa gore gorsuun sirnaa fi naamusatti akka deebi'u taasisuudha jedhani. Haaluma kanaan irreechi fuuldura keenya jiru fulbaana gaafa 23 barkoom 2013 akka lakkoofsa Habashaatti Finfinneetti kabajamuuf foolleen gadaa Oromoo uummanni keenya fageenya isaanii eeggatanii maaskii godhachuudhaan haala dhibee koronaa ittiin ofirraa ittisuun danda'amuun bira dhaabbannee tumsuu ayyaanicha milkeessuuf qophii xumurree jirra jedhan. Irreecha irratti murteessuu kan danda'u uummata Oromooti kan jedhu ibsichi waan uumaan isaaf kennite malkaa isaaf waaqni bara darbe Finfinneetti isaaf deebisee baranas hawaasni keenya irratti argamee of eeggannaa guddaadhaan waaqa isaa akka galateeffatu jecha irreecha hora sadiitis akkuma kan hora Finfinnee fixne kan itti deemnu taas jedhaniiru foolleen gadaa Oromoo. Haaluma kanaa hirmaattonni irreecha hora Finfinnee fi hora Arsadiis haala yeroo dhibee koronaa wal qabateen nyaata alaa fayyadamuu rakkisaa waan ta'uuf mana keessanii galaa guyyaa muraasaaf turuu danda'u qopheeffattanii akka argamtan adaraa isiniin jenna jedhaniiru. Foolleen dabalataan ergama garagaraa fudhatanii foollee gadaa Oromoo diiguuf konkolaataa fi qabeenya garagaraatiin gowwoomfamanii kanneen socho'aa jiran irraa uummanni keenya keessumaa abbootiin qabeenyaa beekamtii abbaa gadaa Tuulamaa fi barreessaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo goobana hoolaa malee hattootaa fi kan maqaa Oromootiin daldaluuf fiiganirraa akka of eeggatan dhaamani. Yeroof abbaan duulaa keenya dinquu dayyaasaa nu bira hin jiraatin malee nuti bakka bu'oonni foollee gadaa Oromoo safuu fi duudhaa saba keenyaa eegsisuuf utuu faayidaa tokkoon hin gowwoomfamin tumsa warra haqaa fi dhugaan Oromoo bira jirtuun irreecha keenya hora lamaan irratti fi ardaalee jilaa hafan jiran cufa irratti ni milkeessina jechuun ibsa laataniiru. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti hidhaa fi dararaan namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira jedhame. Waraanni mootummaa manneen namaa cabsuun qabeenya uummataa saamaa jiran kan jiran maddeen keenya OMN yaada laatan magaalaan Burraayyuu haala sodaachisaa keessa jirti jedha maddi garasii odeeffanne kuni. Dargaggoon kun itti dabaluun mana gadi baanee ol deebinuun sodaa guddoo nutti ta'ee jira jechuun himeera. Waraanni mootummaa isin deeggartoota ABO'ti jechuun namoota hedduu walitti funaanuun mana hidhaa baay'ee dhiphoo tokko keessatti reebicha hamaa irraan gahaa jiras jedhan. Fulbaana 30 booda mootummaa heeraa fi seera eeggatee hin jiru waan ta'eef uummanni Oromoo mootummaa ce'umsaa dhaabbachuuf of qopheessituu irra jiras jechuun himeera. Irreecha biraa baranaa ka hora Finfinnee fi hora Arsadiitti wal duraa duubaan kabajamuuf deemu irratti hirmaachuudhaaf qophoofnee haal duree hundaa xumurannee jirra jedhan qeerroo fi qarreen magaalaa Dirree Dhawaarraa dubbifne. Mootummaan Biltsiginnaa irreecha baranaa namoota muraasa qofatu irratti hirmaata jechuu ergamtoota isaa magaalaa keessa bobbaasuun olola sobaatiin uummata burjaajessaa jiru hatattamaa waan kana keessaa harka isaa baafachuu qabas jedhani.
akka magaalaa keenyatti namni guyyaa irreechaa sana baajii qabatee argame nurraa miti tarkaanfii irratti fudhatamuuf isumatu itti gaafatamaa kan jedhu qeerroon bilbilaan dubbifne kun irreechi irree keenya waan ta'eef irree keenya cimsuudhaaf baajii fi gorsa mootummaa nu barbaachisu jedheera. Qeerroon kun itti dabaluun fulbaana 30 booda mootummaan kun bu'uura heeraa waan hin qabneef ilmaan Oromoo kanneen garaaf jecha saba gurgurtan mootummaa abbaa irree wajjin uummata keenya miidhaa jirtan boru ni gaabbitu irraa dhaabbadhaa of ilaalaa jechuun dhaameera. Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu Araddaa Gamtii jedhamuun beekamutti ayyaanni irreechaa akka hin kabajamneef kaadiroonni mootummaa hawaasa danqaa jiraachuu maddeen gabaasan guyyaarraa fulbaana 28 bara 2020 dabaloonni mootummaa fi poolisoonni idilee magaalattii waliin ta'uun qeerroowwan Daaroo Labuu aanota adda addaa keessaa irreecha irratti hirmaachuuf gara Araddaa Gamtii imalaa jiran waraanni mootummaa konkolaattota isaanii waliin waajjira poolisii magaalaa Miicatatti hidhanii doorsisaa jiraachuutu himame. Irreechi Araddaa Gamtii hin kabajamu jechuun qeerroowwan hedduu doorsisaa kan jira yoo ta'u qeerroowwan qophaa'aa jiranis qabanii hidhaa jiran jedha maddi keenya kan garasii dubbifne. Fulbaana 30 booda mootummaan bu'uura seeraa qabu waan hin jirreef uummanni Oromoo tokkummaan ka'ee mirga isaa kabachiifachuu qaba kan jedhu jiraataan achirraa dubbifne kun barattoonni Oromoo barumsaa gara yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraatti ramadaman hangaalli nageenya biyya keenyaa tasgabbii argatutti garasitti akka hin deemnes jechuudhaan maddeen keenya Harargee lixaa kun ibsaniiru. Lixa Oromiyaa magaalaa Dambidooloo keessatti qarree fi qeerroowwan magaalatti shira mootummaan ayyaana irreechaa irratti namoota ofii qopheesse qofa hirmaachisuuf xaxaa jiru kana irra aanne irreecha bara kanaa irratti argamuuf qophii hundaa xumurree jirra jedhan. Qeerroon gamasii dubbifne tokko bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti akka himetti irreecha aadaa fi duudhaa uummata Oromoo calaqqisiisu keessaa isa tokko waan ta'eef uummanni Oromoo kan duraa caalaa dammaqinaan bahee irreeffatuu qaba jechuun yaada jiraattota magaalaa Dambidooloo OMN'f qoodeera. Maddi kun itti dabaluun barattoonni Oromoo bara kana ramaddiin isaanii yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa jiran gahee fi kanneen asiin dura yuunivarsiitiiwwan naannoo sanii keessatti barachaa turan gonkumaa garas deemuu hin qaban jechuudhaan dhaamsa isaa dabarseera. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork oduu ijoon guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanaan gammaa daawwattanidha. Bal'ina oduu kanaa fi kanneen biroo oduu keenya idilee irratti qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Oduu isinitti himuun aan Usmaan Baay'ee ture. Ogeessi kaameraaf qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaalillee nafaana jira. Qophiileen OMN itti fufu fayyaa ta'a.